Magaalaa Adaamaatti Yuuneenii waldaa hojii gamtaa faayinaansii Abdii Guddinaa guyyaa yuuneenota qusannaa fi liqii idil addunyaa kabaje. Hooggantoonni fi miseensonni waldaa hojii gamtaa faayinaansii yuuneenicha keessatti hammatamanirra walitti ba'an kabaja guyyichaa marii paanaaliin gaggeeffame kanarratti hirmaataniiru. Guyyichi mata duree gamtoomni addunyaa badhaateef jedhuun kabajame. Bara 1999 waldaalee bu'uuraa 12 of jalatti hammachuun kaapitaala qarshii 800,000 fi 75,000tiin qusannoo isaanii walitti qabee liqii kennuuf yuuneenichi hojii eegalee jedhan. Hojii gaggeessaa yuuneenichaa obbo Wagaayyoo Tsigge miseensaa fi qusannaa dabaluun ammarratti qusannaansaa miliyoona 200 fi miliyoona 53 qaqqabu akkasumas qabeenyaan qarshii miliyoona 400 fi miliyoona 70 yoo ga'u kaapitaalli isaa miliyoona 88 ta'uu eeran. Har'a yuuneeniin naannoo kuma miliyoona 88 olii bara darbee kenne baran immoo miliyoona 150 waldaalee gara 60 miseensa isaa amma jiraniif raabsuuf qophaa'eera. As keessatti wantoonni guguddaan dhaabbanni tokko of cimsaa deemuu qabu miseensa dabaluu fi qusannaa dabaluudha. Galma kanaatiin qusannoon isaa miliyoona 253 ga'eera yeroo ammaa. Qabeenyaanis gara miliyoona 470 ga'eera. Kaapitaalis akkuma jedhe duratti naannoo miliyoona 88 ol ga'eera. Yuuneenichi guddina waliigalaa fiduuf bu'uura kan ta'u waldaalee fi miseensota irratti xiyyeeffachuun jijjiiramni maatirraa akka eegalu hojjechuunsaa miseensonni hedduun jijjiirama diinagdee hanga investimantiitti isaan ceesisuu akka fidan tolchuu himan. Kuni kaa maalinni wanni guddaan as keessatti ilaalamu jenne dhaabbata guddisuu qofa odoo hin ta'e miseensa tokko tokkootiin guddisuudha. Miseensonni dhuunfaa waldaalee cimsuun, waldaalee ga'oomsuun, ogummaatiin deeggaruun, leenjii kennuun, faana dhaabbachuun, hojimaata isaanii fooyyessuun akkasuma immoo bulchiinsa faayinaansii isaanii irratti deeggarsa gochuun akka biroo ta'ee waldaaleen sun miseensa isaanii tokko tokkootiin mana isaanii goda isaanii jijjiiruu qabanidha. Yoo waldaaleen kun ciman namoota san qusachiisanii liqii kennaniif haala kanaatiin akkuma durattis sirnicha irraa gaggeeffachaa turre waan baay'ee diinagdee irratti hojii guddaan hojjetamaniiran kan mana ofii ijaarratan jiranii kan daldala keessa galanii hojjetaa jiranii kan ittiin bu'aa buufatanii ijoollee ofii barsiisatan jiranii kan akkasuma investimentii keessa galan jiran mana barumsaa oolmaa daa'immanii kiliinika kun investimentii naannoo cimsuu keessatti gahee guddaa taphata jechaadha. Investimentiin guguddaan jiranii, investimentii xixiqqaan jiranii, investimentii xiqqaa keessatti gahee guddaa shoora guddaa waldaa hojii gamtaatiin taphatamaa jira jechaadha. Faayinaansii gama kanaatiin dhiyaatuun. Waldaan hojii gamtaa kan beekamuun hirmaachisummaa miseensa yookaan maatii maallaqa carraa baankiin argan baankiin itti dhiyaatee liqeessuu hin dandeenye liqeessuutiin gahee guddaa taphataa jira waan ta'eef gama kanaan shoora guddaa taphannees irra kanaan wal faana qabatee yuuneenichi qabeenya guddaas qaba. Gama tajaajila hawaasaatiinis hojiilee qarshii miliyoona 4tti tilmaamuun yuuneenichi raawwachuu ibsanii kun immoo mata duree kabaja guyyichaan akka wal simatu dubbatan. Hawaasummaa irrattis hojii guddaatu hojjetamaa jira. Fakkeenyaaf bara kana gara buusaa qonnafaatiin deeggarsa kennineen dabtara naannoo darzana 100 qalama wajjin kennineefii jirra. Amma immoo guyyaa kana ayyaana guyyaa kanaatiin wal qabannee wal qabsiisnee naannoo nama 150tiif 50 sanii oliin fayyaa inshuraansii fayyaa deeggarsa goonee irra jira. Kun maallaqaan tilmaamamu almost gara 200 fi 10 akkana ka ta'u deeggarsa kenninee irraa kuni kan itti fufu jechaadha. Saganticha irratti waldaalee gamtaa yuuneenichaa gidduuttis muuxannoon qoodameera. Hubannoo walii kennee kanaan torban dura jechuudha. Har'a akka kabajnu immoo nutti himnee baay'inanii adda addaa tanii waldaa keenya ibsu tokko keenya asitti galma keessatti maxxansuudhaan kabajnaa turre. Haa ta'uti garuu yuuneenii akka addunyaattis akka Itoophiyaatti maal fakkaata kan jedhu yoo ilaallu biyyoonni amma guddatan kun akkuma keenya hiyyeessa ta'uu isaanii hubanne.
akkuma keenya rakkoo maallaqaa rakkoo kaapitaalaa qabaachuu isaanii isaan immoo rakkoo kana walitti dhufanii qusatanii yeroo ammaa kana maallaqa guddaa akka qabaatanii fi kaapitaala guddaa kan qaban ta'uu isaati. Egaa isa hubanna amma soobachaa jirra maaliif akka biyya keenyatti yaa qusannus malee akka itti yaadnee uummanni irratti hirmaatee sirriitti cimsinee too'ii qusachuu irratti hubannoos baay'ee hin qabnu. Lammatammoo muuxannoo kana hin guddifanne. Ija kanaaf muuxannoon kun immoo guddachuu qaba. Durataan miseensota boordii yuuneenichaa obbo Dassaaleny Mootii ayyaanicha akka addunyaatti yeroo 77f kabajamuu himanii yuuneenichi yeroo 6ffaaf akka kabaje dubbatan. Bara kana haala kana durarraa bifa addaatiin gaggeessitoota qofa osoo hin taane miseensota waldaalee hirmaachisuun ayyaanicha kabajuun hubannoon akka babal'atu taasiseera. Kun sadarkaa waldaaleettis bal'inaan itti fufaa jedhan. Waldaaleen barbaachisummaa isaa akka cimuu fi akka baran hubachiisaa yoo deemne miseensonnis akka biyyaatittis miseensi dhuunfatis waldaaleenis jijjiiramaa deemu sun immoo ga'ee biyyaatiifis qabu ibsaa deemne akka achirratti taa'e sanitti gamtoominni badhaadhina addunyaatiif han jedhu san mirkaneessuu keessatti ga'ee keenya taphachaa deemuu qabna han jedhuuf ayyaana kana qopheessine jechuudha.